roobeen saayikiliin ittiin dhayne gaariin ittiin dhayne ufii barbaaddee natti dhufte. Kunoo tola tokko ni'imaa tokko qananii tokko alhamdulillah. Ufii barbaaddee bakkuma taa'u na dhufte. Kanaaf dhaloonni kiyyaa naannoo roobee yookaan handhuura roobee kan jedhamu balbalti tiyyaa gidaa ja'a. Balbalti tiyyaa gidaajo jedhama. Jaarraadha balbalti tiyyaa gosti tiyya gidaajo. Balbalti tiyya jaarraadha gosti tiyya gidaajoodha. Kan haadha tiyyaa maqaan haadha tiyyaa Mariyamaa Haaji Ahmad jedhanii hangafa ishii argatanii kattoo jedhamutti dhalatanii haati tiyyaa walashee aslii kattoo walasheedha. Abbaan kiyya ammoo jaarraa gidaajo. Gidaajaan gosa tiyyaa, jaarraan balbala tiyyaa. Abbaan kiyyas kan dhalate achumaan handhuura roobee naannoo roobee san kana keessa jira. Maarree isaantu qaraatii na kennatee barumsas na kennatee sadarkaa kanarra sababa ummaa haadha tiyyaa ummilee tiyyaatiin as ga'ee wayitiin yatiimummaa guddadhee haati tiyya ifaajee guddaan irraa qabdiinatti ifaajjee qaraatiillee na kennatanii barumsa na kennatanii haadha tiyya tanaan namni waan jedheen ijoollee 5 qabna abbaan kiyya ijoollee 5 qabanii ijoollee 5 tana isaantu guddisaa yeroon qaqal'inna yeroo san namni martuu qaqal'inna garuu barakat jira walii waa kennaa walitti seenaa waliin nyaataa akka amma wal nyaatu kanaami walii gammadaa walii laafaa walitti laafaa waan jedhaniin haati tiyya wayii qonna qottiiree dubartiin hin qottu qonna garuu numa qabnaa garii namni namaa qotu hin jiru ijoollee tana horii siif haatii siif horii kennadhu akkanatti miidhamtaa qallabdeen dandeettuu jennaan laa ani sheekaa kiyya keessattu horiin kennadhu waliin itti rakkadhee waliin itti miidhamee waliin itti cabee qaraasifadhee barsiifadhaa jedhanii seenaa sawway tanatti himanii gara أبشر. أبشر شيخا وان بريد درتي سيون نقول أبشر والله ربي عمري ثاني سيادي رسوم kasan ture jechuudha. أبشر tole namni yeroo waa'ee faamiliitii fi bikka amma dhaabbatu gahee eessaa akka ka'e yeroo yaadatu namni hundi miira keessa galaa haramaan wal qabatee tole mee sheekaan jalqaba quraanaa eenyu irratti qara'ee eessa irratti aliif jedhee barate sheekaan isin irratti barattan eessa eenyu jedhaman? Jalqaba namni irratti quraana qara'ee sheekotii hedduu jalqaba irratti Sheek Muhammad Hussein Shaffilaa jedhanii bakkuma haati tiyyatti dhalatte luuboo kattotti dhalatanii maanguddoo qadiimaa imaama masgidaa handhuura roobee yookaan rooba akabaabiitii har'as ni jiranii rabbi umrii isaan haa kaayu imaama masgidaati isaan irratti qara'e abbaa kiyyatu irratti qara'e fiqiillee kitaaba fiqii wahiillee hundaa fiqiillee isaan irra qara'e abbaan kiyya fiqiillee isaan irra qara'e Sheek Muhammad Hussein irratti qara'e eegana jedhama
dhalataa ganda Gidaajaati. Abbaan isaanii mu'azzina masgidaati. Abbaa Batuulaa jedhanii Sheek Yunus irratti qara'ee egaa Sheek Yunus irratti qara'ee booda ammoo Sheek Arab jedhanii arras ganda keenya jiranii naannoo Roobee Sheek Arab jedhanii isaan irratti qara'ee eengana ammootiin quraanuma haga kana. Ammas Sheek Abdul Baasit jedhanii ganda keenya qubatanii waadaa shalarraa dhufanii irratti qara'ee achitti Sheek Abdul Baasitii kana biratti faxina ture. Sheek Yunusii lammaffaa irratti qara'ee biratti illee faxina ture. Sheek Yunusiin biratti daa'imummaan osoo qara'u namni darsii ijoollee qaraasisu ana namni nashiidaa mootiin ijoollee jechisiisu ana wayitii deemanillee ijoollee qaraasisinaan jedhan Sheek Yunus ufii kanarra umriin gurguddaa jira ufii garuu anatu ammoo darsii qaraasisaa shaxxee wayii 5 qaban isaan shaxxee kana ufii murannu isaan muran ufii murannaa yeroo hin dabarsinu shaxxee kana na bira kaayanii shaxxee kana oliin fuudhuan yoo deemanii na dhiisanii deemanii nashiidaa amma ani isiniin jedhu kana Sheek Yunus irraa qabadhe. Sheek Yunus irraa qabadhe nashiidaa biraas kan dabaladhe Sheek Abdul Baasitii Afreesoo irra qaree kana kawaadaa shalalii qubatan kanarraa nashiidaa hedduudha qaba isaanirraallees katabadhee jira. Yeroo Sheek Abdul Baasit sanillee namni darsii ijoollee jechisiisu ana namni yeroo iidaa duratti bahee quraana ammoo qomatti qabadhe uummatarra qara'u ana namni nashiidaa jedhu ana yeroo san saantimii 2 fuula namaa darbanii waan namaa guuraa san akkasuma qabee saantimii akkasuma keessaan affanii sheeka kiyya kenna sheeni kiyyallee osoo bara keessaa affanuu danda'a beeynu malee waan kanaa quban qabu malee sheeni kiyyas akkasumatti fuudhanii ifaajee qabdanaan hin jedhanii saantimii 2 sakkallee namni namaa kennaami achumaan achitti qabaniitiniin hojiirra oolchu. Sheek Abdul Baasitii kana biratti quraana sadii irra deebi'ee hifziidhaan ijoollee 4 takka ismaartii jira waliin jalqabne haga ammoo baqararraa finneet hifzii kana juz'a haga 15 irratti haffase. Adaduma keessaa amma xiqqoo nu harkaa bulte malee isaan irratti haffase. Ammas ammoo itti deebi'ee Sheek Arabuu nama jedhamu achuma keessa qaraayisanii isaan garanaan qaraayisan Sheek Arabuu garanaan qaraayisanii qaraatii Sheek Arabuu tana seene ijoolleen achi na biraa seennaan seene hifzii irra jira isaan biratti illee hifzii jalqabeet gaafan tokko Sheek Arabuu waan na godhanirraa hifzii hin haffasnanii hin qabanne haffazinaan jennaan duratti hin baasnaan akkuma sanitti quraana achumarra kaa'ee fiigaa ture. Ganda keessa na duuka fiigan aniin fiiga eebadee har'aa agarraa ganda saniin beekaa ganda warra Abdul Gaffaar jedhamu jalaa seenne maaliif jennaan mi'aa diinii namni hin jaalata diinii isheen illee hin jaalata akkasiin nu naannessan jechuu barbaade quraana isaanirratti hifdii hagachii geesse kan ammootiin kitaaba gaafii keetirratti hundaa'ee nama kitaaba irra qareellee siif himuu danda'a jechuudha. Thank you. Mee jidduu nashiidaan jechuu ture jette mee nashiidaa san ni yaadattanii yoo jettan sagaleedhaan amma? Eewwaa ni yaadadhaa. Waggoon ganama qaraanii irraa ba'anii saafaya misaa nyaachuu deemnaa wayita misaa nyaannee deebines waa jennaa wayita gallus waa jennaa wayita baanu kana misaa nyaachuuf loohii achi kaayannee haa gallu gara manaatii barbaaduuf riskii rabbiitti akka dafnee deebinu darsitti abdii rabbiitti jennee loohii kana nama darbinee fiigaa darra. Haa gallu gara manaatii barbaaduuf riskii rabbiitti akka dafnee deebinu darsitti abdii rabbiitti jenna. Eeganaa ammoo galgalallee wayita gallu. Sheeka kennallee kadiini isaanu barraa baranne jazaan isaanii haa tolu ilaahii guddaa kadhanneef lakalamtu yaa jabbaarii daa'iman bilaa zawaali quraanaa fatiisa maraa isaanu barraa baranne jazaan isaanii haa tolu
إلهي قداك النف لك الحمد يا جباري دائما بلا زوال يجنة ما شاء الله ما شاء الله شيخ أنا شدا أجايباتي جيجيرتني ديرستني ما مباسني ولا جيجيرتني jedduun takko isiniin jedhe albabii xiqqoo irraa baasee nashiidaa 11 sammuu kanaa qaba. Akka namni na jalaa naannee fi naannee istiidiyoo galfadha ani nama eebba barbaaduun birrii ittiin barbaaduun miti. Ani isinumaa istiidiyoo galchuu barbaada istiidiyoo galfadha isiniin jedhe eebballee hin barbaadu. Hanga har'aa galchaa namni jedheen jiru nashiidaa aleeka yaa rabbi aleekaa san nama wayii Finfinnee dhaqinaan jedhee rabbi umrii isaa haa kaayuutiniin isatu gatii waan maraa baasee albabii sanirraa isinii gadhiise iluu beeytanii isatu gatii isaatiin deeme tuun akkasumatti haftee agarraatiitti yoo duunellee waliin haa tuun mukaa maal goonaa jirrillee irratti hin barbaadu eebballee hin jenne istiidiyoo galfadhaa isiniin jedhe dadhabinni keessanii dadhabinni kashee kaaroo gootuuti jechuu barbaada. Maashaallah namoonni carraa kanatti fayyadamuu barbaadan asumaanuu ajrii isinis qooddadhaa sheekaanis beekumsa isa keessa jiru san hawaasa biraan haa gahu nashiidaa san akka inni hawaasa biraan gahu please akka gootan asumaanuu dhaamsaa. Mee galatoomi mee sheekaa roobee waan nama birarraa adda isa godhu maali? Waan lama waan nama birarraa sheekaa roobee adda godhu. Wanni adda na godhu uumamaan beetasabni keenya haasawa rabbi kenneef beekumsa uumamaadha qabna. Osoo hin baratin beekumsa uumamaadha qabna haasawa. Sanirraa kan dabree hikmaadha. Allahumma aati hikma jedhanii Abdallah ibn Abbas rasuul yaa rabbi hikmaa kenni hikmaan huduudan qabdu jedha warri ulamaa'ii. Namni tokko waan wayii yoo dubbate rabbi afaanirra isa kaa'e sun hikmaa jedhama. Hikmaa akkanaa rabbi afaanirra na kaa'e. Kiu jechuun amma kaan amma roobee adaamanatti fakkaatuun amma kaan kun hikmaa. Maashaallah. Har'a roobee akkasuma taate. Hikmaa waan akkanaa kana rabbiin afaanirra na kaa'e. If dura agarsiisu. Waan dubbadhu hadiisas haa ta'u kitaabas haa ta'u lafa jala laaleen dhufu. Ammuma haasawallee uumamaan haasawa haasaya itti mari'adheellee hin haasawu ammuma yoo waan tokko haasaya kitaaballee akkuma sanitti osoo isheen kitaaba gubbaa gadi hin buusin naa galee dhiisaa ishee kan xaarinaa jedha. Hikmaa akkanaa kana. Maashaallah. Wallaahi waan ajaa'ibaati. By the way namni uumamaan akkanatti khannaa qabu ni jira. Sun khannaadha. Tole karaa gara gaafiitti aantutti deemnaa mee sheekaan jalqaba gara miidiyaa kana akkamitti dhufuu danda'e akkamitti miidiyaa seene gaafa jalqaba hawaasni irra guddaan si baru baadoo baalee adaamaa fakkaachuun amma sansanii toopika jecha amma jette baalee adaamaa fakkaachuun amma jecha jiruun hawaasni hundi jechi kun feemasa ta'ee namni hedduun irra dalage mee sheekaan jalqaba miidiyaatti gara akkamitti dhufee fi mudannoon sanqa itti si mudatteerraa irraa nuti qiitii dabarra. Miidiyaatti dhufuun kiyyaa dursa namni ani moobaayilaa safandii babal'aa isin qabdan kanan qabu ture darasummaa keessa ture Nokiyaa boora takka qabaa ta namni fagootti ilaalee narratti argu ishii osoo baddeellee namni naa iyyaa ana bicha qaba moobaayila boora san Nokiyaa boora qabaa helikooftarii amma marziif ittiin facaasan biqilaa ittiin facaasan tana fakkaatti boora ishii qaba ture. Yeroo darasummaadhaa galuu hangeetu ture wayita galeetti masgiida Hamzaa keessa taa'ee waan tokko maddaa ijoollee qaqqaraasisaa. Hogguun Ramadaanni ga'ee ijoolleen magaalaa roobee shabaabni na gaafatanii maaliif beekumsa qabdu nuun qoonne masgiida keessattis takka ni ka'a wayita ka'uu daawwaa godhu daqiiqaa 3 biran dabarsu saruu siiraa nabii irraa himaa uummata das jedhe. Shabaabni waliin yaafataa maaliif siiraa kan Ramadaana keessa naan jalqabne naan jennaan hayyee je'ee shabaaba jalqabsiisee moobaayila qabu ture moobaayila kiyyaan waraabaan turre moobaayila Saadiq Almahdii nama jedhamu dhalataa magaalaa roobee walta'iidha mucaa walta'iiti. Isaan waraabaa ture isa tunarraa waraabaa ani koomantii jalatti waan barreeffamu waan ammoo jedhamullee hin beeku sumanna himaa eekaa
namni akkanaa waa isinii niyyate sheeka namni ilaalate sheeka moobaayila maaliin aan je'aa ture. Ramadaana keessa isa dabarsaa ture warri siiraa narraa mootiniin qara'u ni beeka moobaayila isaatii qalmaa deetiin na hordofaa ture. Eegana akkuma keessaa namni wayii bifa jaalalaatiin natti dhufee sheekaa beekumsi keessan kun hedduu isin keessatti argee haasawaa wayita haasawitanii fi akkuma san siiraa nabii wayita himtan imimmaan keessanii fi du'aa'iin keessan waan ammoo akka waan rabbiin bira jirtanii kadhattaniitti natti fakkaatee na dhagahamee hedduu siiraa keessantu ayna deebisee masgiida irraa akka ramadaanni bahee hin hafne rabbiin waa hedduu du'aa'ii isin amiin jettan anillee jala taa'ee qalbii na seente maaf moobaayila keessan hin tajaajilamne sooshaal miidiyaa fayyadamaa yeroo ammaa namni eegaa gana namni isinirraa waraabuu namni isin beekin moobaayiluma keessanii maa mootiniin ummataan dabarsinee naan jennaan karaa keessaatiin nama gaggaafadhe ijoollee teennaa ta'a labaate tanni yeroo sanitti namni gariin gassi buusaa namni gariin ammoo afaanii mooraalii godhaa namni gariin ammoo dhugama siigaati namni sadii beeki. Nama gaafadhellee himullee barbaadu keessaan hedduudha gaafadhe ture akkana moobaayila tana nuuf bitaa siiraa nabiin argitanii filaa xiyyaanaa dabarsu jennaan namni gariin achumaan callisee namni gariin absii rakkoon qabu naan je'ee namni wayii aboo siiran kee hedduu ganna siinaa waliin illee dabarsinee moobaayila kuma 25 siifan ergaa kiinoo du'aayii naa godinaan je'ee sa'a xiqqoo tureet birrii san naa erge akkuma birrii sun naa dhufteen suuqatti qajeelee moobaayila fudhadhee moobaayilli an fudhadhe tun moobaayila amma sirraa ittiin haasaa jiru tan hin jijjiirre heeriin nama sanii haa yaa'u jedheeti. iPhone illee namni hedduun si ergina naan jedha qabachuu illee hin danda'a hin barbaadu moobaayila tanaan keerii dabarsuu barbaada namni garii moobaayilli moofte moobaayila sirraa namootiin xiqqoo baqayxee yaa sheeka iPhone qabattanii nama darajaa guddaati amma isii bara isaa kinoo harka kiyya qabadhee haasaa jiru kama isaati achirraa moobaayila ni bitadhee gaafan bitadhu sooshaal miidiyaa kanan beeku nama bira dhaqee dhansiisee wayita jedhu akkanatti bananii akkanatti haasa'anii naan jedhan achuma keessa kitaaba siiraa nabii wayita'ii himu namni waliif shersheer gata shersheerii kanayyuu hin beekuyya torbaan moobaayila qabadhee torbaan hin turre abboo akkanatti taa'uurra jedhee eega darasummaadhaa galee namni mana ona taa'uurra ontu takka ofitti qabu wayya jedhama magaalaan tun xaba qabdi magaalaan imaana achii baadiyyaa fidde nama jalaa hir'ata waa ofitti qabi jechuu qalbiin na yaaddee jennaan mari'adhee eegana ammoo san keessa deemuun barbaadu laallachuutti ka'e lafallee waan qabullee midhaanillee kontiraataallee ni kennina jedhee ka'utti nama kaaniin illee keessumaan meenaa laalaa dubartii hayaa qabdu kabajaa qabdu numa jeeni saahiba kiyya tokko jiraa amma hin dubbadhu mana kiyya dhufaa mana isaanii dhaqaa wal jaalannaa waliin rafnaa waliin nyaannaa akkuma tasaa gaafan tokko mana isaanii wanta seenuu mucayyoon bareeda takka barrii duratti argee manuma isaanii keessatti aboo eegasitti mee maal goota tuni yoo eessa bannee ajaa'ibaati tunuu bakka biraandiidha jeen bara akkanaa naan jee hayyee aboo tanumattuu ammootiin hin deemi rakkoon qabuu bakka dubbadhuu jee warra biran geessee warri lamaan walitti dhufee wal baratanii eegana ergadhuu jedhanii ni ergadhee kutaadha sadi baratti nikaayanii hidhadhee erga san booda wanni kutaa meeqa baratti jettee ifama? Kutaa sadaffaa baratti sadi. Kutaa sadii moo? Kutaa sadi baratti xiqqoodha. Anaa wanni kaanaa hidhanii sargii waggaa 4 yookaan 3 eeginaan jaa sitti kenninu ayyee jeen ni barsiifadha rakkoon qabu jee akkasumatti taa'ee erga san booda wanni kulliin ammoo rabbuma oofaa
mudannoon na mudatte homa san irra na mudatte jennaan aarii as deebi'ee mobaala harkaa qabaa. Mobaala kana ammoo namni olii gadi kukkutee waan ay jalatti kukkutee olii gadi oofaan beeku. Akkuma manaa maatii waliin haasa'utti akkuma kana se'a. Kalimaan takka karaan beekne rabbiin ol si fuudhaa beeki. Rabbiin quraana keessatti wanni tokko sharrii seetanii bal huwa khayru lakum isinii khayrii jedha. Wanni an dubbadhe sun nama hedduu sharrii taatee keessaa alaan natti admaa godhanii turanii ani niyyaayyuu hin qabu moobaayila kana waan namni olii gadi kukkutullee hin beeku. Achumarratti akka nama kitaaba irratti barreeffatee qara'ee wayii akka walalootti qaqqara'e kiyu jechuun amma roobe daamana fakkaatu nama gatiin itti baasee fi maariin itti baasee na fuuldura amma kaa jedhee aboo hikmaa kenname wannan jedhuuf kana hikmaa wayii katabadhe hin kataban akka walalootti qara'ee akka walalootti waan san dhuga makaati duniyaa maraa walitti qabattee lafa kontiraata kennattee waan qabdu kubbee yoo mudannoon akkanaa si mudatu lafti tuni samii si fakkaatti samiin lafa si fakkaatti omaan dubbanne achirratti waan qara'e san akkasuma qara'e kanan beekuun maaliifi wanni an qara'eef goddanyaa akkana godha anaa quraana qara'ee kitaaba rabbii qara'ee galee akkana na godhe saahiba manatti hin galfatina saahiba waliin hin mari'atina waan fuutanillee ittiin dubbatina manatti illee hin galchina alatti qallaba saahibni keessan ala haa ta'u mana hin barsiisina jechuu haa irraa hubatuufi nama malee ani garanaan eebii mucayyoo tuqeeyyuu rabbii hajjii na dhaabeen kakadhe qubayyuu hin qabu mutakka quban qabu sa'a afurii irratti agarraa yaadadha FB gubbatti haasa'e. Sa'a wayita namni na daddawwalee maal taatan ishee kabara bakka mara isintu jira maa waan akkanaa dubbatte amma kaasanaan jee namni na daddawwalee ani kaasuu iyyuu hin beeku nama wii bira fidee kaasinaan je'anii mee kaasi je'een FB gubbaa isa kaasi edaa hattuun qaata olii gadi kukkuttee bara hattuun kukkuttee olii gadi hin jette. Wanni sun achiin ammootiin anaa keeyirii ta'ee namni martuu kibu jechuun amma kaa roobe adaamana fakkaatu amma kaa jedha anaa mudannoo nama ammoo haasawa kana hojiirra oolchee waan itti dhufu kulli haasawa san jedha. Akkasan mudannoo sanirra ture mudannoo kiyya sana ammoo osoo hin beekin itti yaadeetiin miti gara sooshaal miidiyaa dhufu ittiin beekamtii argatuun fi miti yaada. Tasa waan jedhe waan rabbiin afaaniin akaa'e mudannoo jabaa waan ta'eef waan namni olii gadi murmurullee hin beeku eebii mucayyoo tuqe jechuullee hin beeku saahibni saahiba akkana godhe irraa haa baratanii bicha barumsa kennuuf malee homaa bakka kana gayaa tanaan gayaallee hin beekne rabbiin ammootiin waan tokko sharrii seetanii isinii keeyirii jedha har'a ammootiin illaan namni hin jenne hin jiruu siin jechuudha barbaada. Dubbiin namni gariin akka biratti warreen fudhatan warreen eebii micoodhaa ishee baasee meebii akkasitti warri fudhatan dhugaadha mudannoon saahibaa fi waan garagaraati wanni akkanaa nama mudate ishee mudannoo akkanaati namoota akkanaaf irraa fageessaa jechuu ergaa san dabarsuu barbaadeeti dubbiin bal'attee sheekaanis achumaanuu hawaasa biratti fudhatama argate akkuma inni jeegaa rabbiin farra keessaa ittiin nama baasuu hin dhabu sharrii fakkeessee khayrii godhee sii baasaa. Galatoomi baga addaan nu baaftee saniifuu saahiba firraa eegaa jechuudha wanni akkasii gartee saahiboota saahiba firraa eegaa qofaa miti ani agarraa eebba qabu yookaan gammachuu wayii yoo waan godha waan qala jedhee nama waama nama wayita waame ufii kiyya harka dhiqa malee jaartii xiyya harka dhiqachiisu duriyyee mana jirti hattuudha beeki harka dhiqataa ollaal Kalau Allah lah, hatu ber, sampai di kota Allah lah, mungkin no. Euro amma, jarti beri deo si jalan terge, Sheti gati sayom talak ayom iradu aja. Hatu rabe. Allah juga. Yom gati sayom talak ayom iradu aja. Akka sifirraa eega akka ammoo xahaaraa najis ofirraa eeganittian wayita manattuu nama waame harka kiyyaan bishaan irraa dhiqa malee niitii tiyyaan dhaqii irraa dhiqin jedhu attu jira. Wallahi dhugaa isaati zabana ispeeshaalii zabana ammaa kanatti zabanni badee jira sheekaan dhugaa isaati galatoom sheekaa ulfaadhu mee ajandaa
hedduutu gaa deemuu ture eefa kara miidiyaa dhuftanii gaan ajandaa akkana jiru keessaa immoo taniin qaqqabadde keessaa ta nutti dhiyaattu keessaa takka kaasnaa. Akkumaan keessaanillee siin jee gaafiileen si gaggaafadhu gaafiileen siin taane yoo nifi jiraatte abdee tana irra dabarraa yoo jettee irra dabarraa takka rakkoon qabu gaafiilee ajandaalee asii dhiyaattu keessaa ajandaa hedduutu deemuu ture. Kadhiyeenya kanaa immoo obboleessa keenya murtii guutuu waliin. Kaniin duratti waan si qabadhu ani nama artistii miti amma na beekanii sabboonaa dhalleedha nama diiniiti. Nama diinii biratti oma diinii irraan baafnee fi oma ammootiin kalimaa bareeda itti haasa'an wayita gaafatan ani gaafii ati qopheessitellee ija kiyyaan hin argine. Isheen hin laatu. Maaliif? Naa ergi garuu biizii ture qabsoorra jira bara namni qabsoo harka biyyi cabate qabsoorra malee amma yara dabaaluu jettan ilaalle waan ati barreessite san situ beekaa waan diinii kiyyan tuune fi kabajaa kiyyallee tuune akkasitti gaafataa. Akkasitti. Waa takka hin jiru wanni badaan hin jiru rakki gaafii keessa abshir yoo an laalte jeetiin ture yoo laalin hayyee waan badaan waa takka keessa hin jiru wanni hundi waan ta'ee jiru. Tole gara ajandaa sanitti deemnaa dhiyootti egaa namoota dila miidiyaa kanarratti walitti bubuutanii haasawa mummurames ni agarraa. Ispeeshaalii obboleessi keenya murtii guutuun as gubbattis walitti dudubbattanii murtii guutuu obboleessi keenyas hidhamee ture. Achi keessatti Sheekhaa Roobeetu hidhee wanni jaamu hedduus dhagahuudha turre. Atilleen viidiyoo kan keekaa murtii guutuun walitti dubbattanii dhaadannoo walitti gootanis arku ture. Sheekhaa Roobee murtii guutuu siitu hiisise hidhaa isaa keessaa harka ni qabda. Harri duniyaa buraa kiraadha. Namni na haa jajuuf hin dubbadhu. Goota na haa jedhuuf hin dubbadhu. Sheekhi Roobee nama akkana godhe. Bakka amma booda hin sodaanna fa'aa jedha garii. Nama akka keetii sodaatta nama fincaa'u baran. Nama aangoo qaba jedhee namarratti illee waa oofuu miti. Nama ammootiin feemasii jedhee namarratti gatii waa laallatu miti. Rabbii ilaala malee nama homaayyuu miti. Foloorsii jannata nan seensu duratti. Foloorsii dalagaa kiyya jannata na seensa. Ani nama biyyuu hedduu fi foloorsii hedduun isaa haa baay'atu isaa ol haa ta'u cinqamuu miti. Biyyoon kiyyaa kwaalitii hin qabu bolowwan kiyyaa. Qoree shuukaa keessa dhaabadhee si gadhiisa. Laaltu ilaalla bakka abiddaa nama cinqamuu miti. Ibaadaan salaata asraa takkitti rabbi bira naa dhayitee jedhee nama ammoo rabbii kiyyatti booyu. Laayikii na argattee rabbi biraa dalagaan tiyya jedhe. Tan waan ta'eef ati bor ibidda rabbii jalaa nan baaftu. Homaa ati na adanna buuke homaa naan godhu. Ani zulmii keessa harkaan kaayadhu. Rabbitu na gaafata. Dura dursoo murtii guutoon saba Oromooti. Anis saba Oromooti. Oromummaa walii qabnaa, Islaamummaa walii qabna. Islaamummaan ammoo waan guddaadha. Funyoon Islaamummaa waan guddaadha. Hawaasa idil addunyaa kana keessa jiran kana keessa murtii guutoo waan godheetii miti. Akka murtii guutoo dubbatu. Murtii guutoon daangaa na dabreetii miti. Ani daangaa itti dabreetii miti. Lafa walirraa binneetii miti. Mana walirraa binneetii miti. Maaliif uummata kana mara keessaa murtii guutoo dubbata? Akkaataa itti dubbadhee qaba. Waan tokko yoo dhufe bar ajandaan tokko yoo dhufe waan asirra dubbatamuuf waan karaa keessaan dubbatamuu qaba. Guutoon akkuma nama kaamiituu feemasiidha. Ani san dura murtii guutoo iyyuu hin beekuyyuu. Kanii magaalaa Roobee dhufu. Rabbi ajjii na dhaabeen kakadhe. Kadhartii takka keessa hin jiru. Kanii murtii guutoon nama waliin magaalaa Roobee dhufe. Namatu dhufe naan jedhanii naa dawwalan nama beekama dhufe beekottu naan jedhan. Matoora yabbadhee dhufe. Mana nyaata diimaa biratti illaalaan isa kanaa barnaan jedhan. Eenyuun murtii guutoo jedhamaan beektu isatti wallaahi hin beeku jeen. Ani siin jaaladhaas nama si dinqisiifaturraa naan jedhe murtii guutoo. Naan jedhee muka wayii jalatti suuraa na kaafate. Kootii kiyya guddaa wayii qabaan kootii guddaa. Kootii babarruu tokko guddaa wayii biradhee dhufe. Muka jalatti akkuma biratti suuraa na kaafatee kun illee gooddanyaan isaa sun eenyuun suuraa na kaafate. Waliin dhufan gooddanyaan isaa. Yogguu nan dabree daqiiqaa 3 moo maaliin zoorre wayitaa matoora irraa bu'e kana jiru fi biibanu suuraan kiyya achirra jira. Haata lattafee murtii guutuu. Daqiiqaa 3 moo furatu jedhu jiru. Hin beeku ture. Achi booda argaa ture malee hin beeku achi dura. Murtii guutoon ani murtii guutoo keessa hidhamuu isaa kana keessa harka qabaa. Hin qabas hin qabus.
hin qabas hin qabus. Tokko murtii guutoo natti dhufanii abbaan qabeenyi jalaa badee viidiyoo na mul'isee ijoollee tana tanneen keessaa kana beeytanaan jennaan eeni beeku maa akkana na godhe rabbii jedhe. Namni ammootiin biraa itti dhaqu hin jiru. Ani numa isin hordofu ijoollee tiyyallee beeytan jedhanii na dhufanii na iyyatan. Waan jiru kullii ragaadhaan natti fidan. Hin dubbanne karaa keessaatiin gaafadhe. Afaan saalaatiin haadha tiyya arrabse. Ilkiidhaan namni wayii sagalee isaa ta'uun beeku na arrabsan. Abbaa shittootti keessaan gaafadhu nama kanatti dhiyaatta. Asirra bahuun dura waan kana haa galchuu galchisiise. Hin dadhabee abbaan shittoos miiseejii kinoo asirra jira abbaan shittoollee isinitti haa himu. An dadhabee homaa ammootiin gara biraatti deemaa naan jedhe. Hindinnaan viidiyoo takka dalage. Kaan ka jedhu tiktookarri magaalaa roobee dhuftee abbaa qabeenyaa 500 zarafte osoo an suuraa asirratti sin baasin dafi jedhe. Hagana bichaa dubbadha. Hindi dame. Silkiidhaan hedduun dadawwalamee na arrabsuun jalqabame. Silkii seef gadadhe. Seef gadadhe. Ani silkii waan dawwalamee waytuma kana suuraa fi mattaawoqiyaadhaan ol baasuu danda'a. Naa galee madii faana kan zim jedhe ati gabra gaafa bilisa taate dubbatta. Namni hayxi namaa irra jirtu gabra. Biyya abbaa qabdi baale biyya guntaati biyya hayyuuti. Salamatan ul aqwa elemtii rasuulaa deebisi. Hattuun dhuftee Madiinaa rasuulatti amantee nu dhukkube jennaan tiisee horii ufii duuka deema horiiti gaala jala deema fincaan gaalaatii fi aanan dhugaa hin wayyooytanii jennaan fincaan gaalaatii fi aanan dhuydee xiqqoo bayyanattee jennaan tiisee ajjeeftee horii oofattee tarte. Salamatan akka harkaa deebise ana nu akka yoomu rudda ijee ana ibnul akka guyyaa jaleen salphattu biyya abbaa qabdii zaraftanii deemtanii jedhee irraa deebisiise. Biyyi abbaa qabdii sheekaaroo beetu keessa jira nun deebista jedheen. Birrii 500 namticha zarafte san tim jedhi jedhee. Murtii guutoo dubbadhe waa'ee Harargeen dubbanne waa'ee gandaan dubbanne isuma qofa dubbadhe. Achiin innis kallattiin silaa anaa waa jechuu qaba. Aboo akkuma isin argitan sana malamuu wayii ufarrabsinaaree nuti Harargeen akkanaati ufdhaaduma jammata. Nuti Harargeen akkanaati warra makiinaa qabu warra makiinaa maalii olii kennu nuti maaliif akkana nu gootan ganduma galche. Eegana arraba sana immoo sikkoomandoo akkana maalii duubaan dhaabattan nuun jedhe. Zim jedheen waraqaa baasanii natti fidan. Waraqaan in aggadame. Akkaawuntii isaa aggadame kan Nigdi baankii ka'ammootiin teelee birrii aggadame baasanii natti fidanii inoo waraqaan birrii nati ammoo sirra aggadamillee in deebiftamoo hin deebiftu. Anatuu si fidaa jedheen anatu si fida siin irratti siidee jedheen viidiyoo siin irratti siidee anas si fidaa. Anatuu federaala irraa waraqaa si baasee iyyuu jedheen viidiyoo Giyoorgi anas si baasee iyyuu jedheen. Agas jedhee dhiise. Eegana abbaan qabeenyaa in iyyata ka ol. Gamaa gamana fiigee in iyyatee ol iyyatee abbaa qabeenyaatu qabsiifate.